Nagaan isiniif ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Dooktar 724 torbanitti al tokko waa'ee fayyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinu kan torban kanaatu amma jalqabe. Nu waliin turaan afeerraa qopheessaan qophii kana Anabdii Dingataatii ogeessaa sagaleef kaameraa keenya Geediyoon Mikaa'el waliin ta'uudhaan qopheessinee isiniif dhiyeessina. Qophiin keenya har'aa barumsa baay'ee of keessatti qabata. Nu waliin turaan afeerraa keessummaa qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan koo har'aa Dr. Xurunesh Bushaati. Dr. Xurunesh Bushaa Specialistii yaala Anesthesia Critical Care fi Medicine baga nagaan dhufte. Galatoomee abdii. Egaa bara weeraraa koronaa vaayirasii kana keessatti hojiin keessan baay'eensa vaayirasii koronaa wajjin yaala namoota vaayirasii koronaa wajjin dhibaman waliin ture. Haala amma irra jirru kanaan immoo addunyaan oduu haaraa fiddee dhufteetti talaalliin vaayirasii koronaa argamaa akka jiru himamaa jira. Egaa akka addunyaatti namoota miliyoonii 1.8 oltu dhibee kanaan lubbuun isaanii darbe. Akkasumas immoo akka biyya keenyaatti namoota almost 2,000 ta'uuf deema lubbuun isaanii kan darbe jechuudha akka biyya keenyaatti. Egaa talaalliin vaayirasii koronaa maalirra akka jiru walii wajjin ilaalla. Akkasumas immoo koronaan akka biyya keenyaatti sadarkaa maalirra jira kan jedhu mee walii wajjin ilaallu. Akka biyya keenyaatti koronaan amma akkuma fufeetti jira. Gidduutti gadi bu'ee waan jennu hin qabnu. Seentaroonni tokko cufamaniiru garuu namoonni sababa koronaatiin hospitaala ciisan ammallee lakkoofsi isaanii akkuma jirutti jira. Inni kaanis dabalee jira. Biyya egaa kanadha kan jiru of eeggannoon xinnaatu iyyuu malee namoonni dhukkubsatan namoonni koronaadhaan lubbuu isaanii dhaban ammallee jiru. Kanaaf dhibeen koronaa ammallee yaaddeessaa akkuma ta'etti itti fufee jira jechuudha biyya keenyatti. Biyyoota addunyaa hundumaa akkuma beekamu biyyoonni tokko gara dambalii isa lammaffaatti deebi'anii biyyoota isaanii cufanii jiru. Akkasuma immoo koronaan sanyii adda ta'e isa dura ture irraa gosaan jechuu dandeenya akka sanyii keessaa ta'uu danda'a adda kan ta'e biyya Ingiliziitti argamee jira. Kanarraan kan ka'ee biyyi sun lookdaawunii yookaan cufiinsatti deebitee jirti. Akkasuma namoo biyyoonni kan biraan biyya sanaa wajjin walitti dhufeenya addaan kutaa jiru. Balaliin xiyyaaraa gara biyya sanaatti akka hin godhamne biyya sanaa ka'ee biyya isaaniis akka hin dhufne biyyoonni baay'ee ittisa godhaniiru. Kanarra jira addunyaanii egaa wanti xinnoo abdii namaa kennu immoo iftiin wanti namatti mul'atu talaalliin argameera. Talaalliiwwan qorannoo irra turan dhiyeenya kana ji'a kana asitti furmaata darbiinsa argatanii darbaniiru jechuudha. Biyyoota guddatanitti biyyoota bitachuu danda'anitti koronaan wanta talaalliin kun kennamuu jalqabeera already. Talaalliin gosi lama tajaajila irra jira jechuudha. Egaa talaalliin kennamaa jiru kaampaaniilee 160 oltu ture kan talaallii oomishuuf yookaan immoo talaallii approve gochisiifachuuf kan hojjetaa ture. Keessumaa baay'een isaanii sadarkaa lammaffaa darbanii turanii sadarkaa 3 fi approval phase qaba talaalliin. WHOtu approve gochuutu irra jira talaalliiwwan ba'an jechuudha akka addunyaatti world wide kennamuudhaaf. Isaan keessaa kaampaaniileen amma hojii jalqabsiisan yookaan immoo namootaaf laatamee gara mass productionitti seenanii kennaa jiran kaampaaniileen gurguddaa 3tu jira. Mee waa'ee isaanii haasofnu hagam bu'a qabeessa addunyaan maal jechaa jirti namoonni fudhachaa jiru moo maalirra jira hagam umurii hammamii ta'eera amma ergi kennamuu jalqabee bu'aan isaa maal argisiisa jedhameera akka addunyaatti maaltu jira? Egaa talaalliin kun torban lama darbeera ergi fudhatamuu jalqabee biyya Ingiliziitti biyya Ameerikaatti akkuma kana fudhatamaa jira. Ammas yaada adda addaatu jira akkuma yeroo koronaan kun dhufe yaada adda addaa ture ammas yaada adda addaatu jira. Talaallii kana hin fudhannu namoonni jedhan jiru. Talaallii kana immoo fudhachuudhaaf namoonni fedha godhatanii fudhataa jiranis jiru. Warri fudhachuu danda'an. Egaa wanti kun yeroo eeyyamame for emergency
vaccination jedhameetu kun amma wanta addunyaa guutuu rakkisaa jiru waan emergency wanta akka tasaa wayii balaa tasaa wayii waan ta'eef ammuma kennamuudha wantichi kanaachi talaalliiwwan warri kaane waan akka pandemic miti yoo ta'e akkas biyya guutummaatti addunyaa guutuu yookaan biyya guutuu rakkiseen miti taanaan sirriitti qoratamee bu'aansaa miidhaansaa sirriitti yeroo waggaa dheeraa fudhatee feezii 1 2 3 ni jedhamu kun waggaa dheeraa clinical trialidhaan ergi mirkanaa'e booda waan fudhatamuu fi sirriitti bu'aansaas miidhaansaas barameetu inni kun garuu ariifachiisaatti akka fudhatamu waan barbaadee fi biyyoonni seerri biyya isaanii eeyyamuu fi ofiin of irratti murteessuu danda'anii murteessanii fudhachuu jalqabaniiru jechuudha. Bu'aan buusaa jiru gara fuulduraatti waan ilaalamu ta'a. Talaalliin kun tokko fudhatameetu ji'a tokko booddee immoo booster doosiinsaa inni jabeessu isaa immoo fudhatama. Ala lama jechuudha kan namni tokko kan fudhatu baay'een isaanii biyya sanatti badaan yaadii mormii baay'ee miti namni sirriimatti fudhataa jira namni carraa fudhachuu argate sirriimatti fudhataa jiru namoonni kana dura koronaadhaan qabamanii fooyya'an illee talaallii kana fudhachaa jiru amma isa sirriitti gaarilaayinii isa baasaa jiru namni al tokko koronaadhaan qabame yeroo hammam gidduutti fudhachuu danda'a jedhu baasaa jiru baay'een isaanii guyyaa 60 gidduutti kaanis guyyaa 90 gidduutti kan jedhutu jira amma tiyooriin lamaan saayyuu garuu namoonni fudhachuu qaban jedhaman fudhataama jiru erguma koronaadhaan qabamanii fooyya'anii jechuudha. Mallattoo maaltu mul'ate kan jedhu hammammaatti daataan jiru side effectiin yookaan miidhaan bukkeedhaan talaalliin kun fidu mallattoolee koronaan namarratti fidu tokko tokko wajjin wal fakkaachuu isaati akka dhaqna gubaa mataa cabsaa dhaqna nyaataa kana qaba of bukkeetti warri fudhatan jechuudha. Warri fudhatan mallattoo akkasii fidu guyyaa 2-3 booda mallattooleen kun akka badanidha baay'een isaanii kan isaanii gabaasanii hammammaatti namni talaallii kana fudhatee koronaadhaan dhukkubsatee miidhaa dhibee koronaa fakkaatu. Isa cimaa dhukkubsatee hammammaatti riippoortii nama tokkotu jira. Inni gana waan adda ba'u ta'a jechuudha. Ergi fudhatanii booddee jechuudha. Ergi fudhatee booddee jechuudha. Kana fakkaata gaa. Kanaachi gara fuulduraatti immoo waan baay'een isaa revealed ta'a. Kanaafuu haala ammarra jiruun emergency vaccination jedhamee kennamullee bu'aansaa gaarii argisiisaa akka jirudha. Mee gara biyyoota guddataa jiranii fi biyya keenyatti talaalliin kun yoom dhufa jennee yaaduu dandeenya akkasumas immoo wanti jiru keessumaa biyyoonni Ameerikaa fi Ingiliziidha baay'inaan kan talaallii irratti xiyyeeffatee talaallii kana bituu irratti keessumaa Ingiliziin doozii miliyoonii 100 miliyoonii 80 yookaan 90 ta'u kaampaaniilee garaagaraa lama mallattisiifattee isa akka dirqamaatti fudhachaa jirti irraa fuudhaa jirti. Akkasumas Ameerikaanis immoo utuu uummata ishee bal'aadhaaf hin kennin kaampaaniin biyya sana keessa jiru bakkee ba'ee kan kenninee fi dhiibbaa uumaa jirti. Gaaviin kan jedhamu maal hojjetaa jira akkasumas dhaabbanni fayyaa addunyaa immoo biyyoota bitachuu hin dandeenye fi maaltu yaadamaa jira akka biyya keenyaatti maal eegna? Biyyi keenya biyya hiyyeetti jedhamtu keessaa tokkodha. Kaampaanonni talaallii kana oomishan immoo biyyoota sooressaa keessa jiru. Ittiin bituufis qarshii barbaachisaa. Akkuma biyya isaanii keessa jirutti akkuma jettee dura ofiin gahuu qabu, uummata isaaniif kennuu qabu. Akkuma kana immoo namni mass productionidhaan talaalliin kun oomishamee lafa taa'e illee humni ittiin bitachuu jiraachuu qaba jechuudha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa biyyoota hiyyeeyyii ta'anii fi biyya isaanii irratti murtoo akkasii kennuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf biyyi Itoophiyaa talaallii kana fudhattu jedhee seerri murteessu biyya keessa hin jiru. Isa kanaafiti dhaabbanni fayyaa addunyaa biyyoota akkasiif murtee dabarsa jechuudha. Approvaaliin hin jennu haa ta'u darbu jedhee kan dabarsu WHO yookaan dhaabbata fayyaa addunyaati. Isa kana talaallii isa Pfizer jedhamu kana har'a gabaafameera akka dhaabbanni fayyaa addunyaa dabarse jechuudha. Biyyoota ofiin ofirratti murteessuu hin dandeenyeef jechuudha. Fayyadamuu danda'u.
talaalliin kun faayidaa qaba jedhee dhaabbanni fayyaa addunyaa murteessee dabarseera. Garuu qarshii maaliin bitatu of danda'aniif bitatu inni jedhu ammayyuu gaaffiirra jira. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti ammas biyyoonni ofiin of danda'an ofii isaanii danda'aa jiru. Garuu biyyoota of hin dandeenye kanaafi dhaabbati bitu jiraachuutu danda'utu irra jira. Biyyoonni sooreyyii ta'anii biyyoota hiyyeeyyiidhaa fi talaallii kana erguu qabu bituu fi akkasitti dabarsaa jira. Akkuma jette gaafiin dhaabbanni talaallii biyyoota hiyyeeyyiidhaa fi bitee dabarsu liqiidhaan biyyoonni humna hin qabne liqiidhaan akka talaallii kana argatan gara kana duras dubbatamee ture karaa gaafii jechuudha. Egaa isaa bidanna jechuudha akka karaa sanaa bitamuu danda'a. Akkasuma biyyoonni sooreyyiin karaa adda addaas gashuu danda'u kan jedhamu jira. Egaa ofii ergi jalqabanii booda mass production jechuun baay'inaanii talaallii kana oomishanii biyya addunyaa akka ga'u gochuu danda'u irratti xiyyeeffatu jennee yaadna. Egaa gara xumuraatti egaa koronaan ammas namoota miidhaa jira. Akkasumas immoo streenii haaraan yookaan gosti koronaa vaayirasii haaraan akka addunyaatti faffaca'insa jalqabeera. UK'tti argame, UK irraa Ameerikaa keessatti akka inni argame, akkasumas immoo Chaayinaan immoo dheengadda gosa haaraa UK'tti argame na birattis argameera jettee riippoortii gootee jirti. Walumaa gala waa'ee gosa haaraa kanas akka biyya keenyaatti immoo gorsi isin uummataaf qabdan maaltu jira? Gorsi baay'ee irraanfatameera koronaanii. Walumaa galatti jireenya suma dur tureetti deebinee jirra karaa hundumaa. Walitti qabamaa ta'uu, of eeggannoo adda addaa bakka hin barbaachisne dhaquu, karaa hundumaanii of eeggannoon dhaabbateera. Egaa tokko namni miidhamaa jiru mana isaa yoo seene namni hin argaa. Amma mana ofii seenuttis eeguu hin barbaachisu. Amma danda'ametti of eeggannoo goonu. Manaa bahuu dirqama miti taanaan manaa bahuu dhiisuudha. Kanaachi yoo danda'ame baay'ee salphaatti kan amma keessumaa maaskiin fuulatti uffatamu kun iddoo hundaa jira. Gatiinsaa gadi bu'aadha. Akka duraallee baay'ee gatiinsaa ol ka'aa miti. Kanaaf namni yoo danda'ame yoo xiqqaate maaskii kana fuulatti yoo kaawwate inni tokko isa tokkoof of eeggachuu danda'a. Harka ofii dhiqachuu dandeenyaan dhiqachuudha. Dhiqachuu hin dandeenye taanaan alkooliidhaan harka sukkuummachuudhaan hamma danda'ametti koronaa kanarraa of eeggachuu barbaachisa. Keessumaa amma talaalliin dhufee namoonni hundinuu fudhatanitti of eeggachuu barbaachisa. Akkasumas immoo maaltu dhufaa jiru akka dhufaa jiru hin beeknu waan ta'eef eeggannoon kanaan dura gochaa turre itti fufuu jechuu barbaanna.